television OBS fi channel YouTube Cocket Entertainment din torbani kan sini dato copy Cocket show akam jirtan nagas daganne arasa kuma be kamut arha sumanin qaba hisa enyus ne ade sarra ke summan ki enyu hata o enyu la de enyu te sini wajja anu vejira easy ya Cocket show easy anu vejira sebenarnya kata akam jirtan daawwattoonni Cocket show Cocket case Cocket ini Cocket show OBS irratti yeroo amma isinii dhufeetan jiranii kana hundi keessa diyyuu daawwachaa jirtu nu wajjin turtu ana wajjin turtu turtiin keenya walumaan laalame kuno kana fakkaata keessummaan kiyya harraaqe nama isin hedduu jaalatan Buzee Boorsaadha nu waliin tura Buzee baganagaan dhufte galatoomii bagan nagaan dhufe maal nagaan dhufe taaksiin rakkisee nagaan dhufe maal nagaa dhufa biyya nagaa fayyaa tokko miti garuu ittuma na ho'isu malee baga nagaan ne desin jena wata ne eegaan olli hojii galchu taa'u galatoomii nagaa fayyaa gargar beektaa baga fayyaa dhufte naan garuu baga nagaan dhufte sin jechuun Cocketis mana keeti OBSis mana keeti kaartaa sanaa kennaa kaa kanaatti gibira sana kabachiisanii mana kee jettanii gabbara isaa kabalte kaartaa sanaa kennaati achi buddee mana kooti ayyee galatoomii Buzee keenya arra dhugaa keessummaa Cocket show ta'uu keetiif hedduun gammadee baga nagaan dhufte masarra deebi'ee galatoomii naa jiraadhu as baga nagaan nu eddee maalirraa jalqabna Buzee warra eessaati eessa dhalattee eessa guddatte manatti dhaladhee wucuu keessatti guddadhe yoo walii gala dhufne immoo mana keenya eessa manni keessa onaa jette lixa Oromiyaa Wallagga lixaati kana yeroo baay'ee ni maa ture barinne magaala Gimbii tun taane baadiyyaa Gimbii keessatti dhaladhe guyyaa magaalaatti jechuudha Buzee warra baadiyyaati moo warra magaalaati warra baadiyyaati guyyaa warra magaalaati akkana kala warra baadiyyaati akkam jechuudha magaalaan olaka magaalaa ollaa oliiti fakkeenyaaf magaalaanii fi manni keenya miilaan deemsa sa'aatii tokko kas hin guunnedha Gimbiirra magaalaa Gimbiirra jechuudha kanaaf ganama mataa miidhaganii magaalaa keessa warra kanaafuu Buzee guyyaa ijoollee magaalaati akkana kan ijoollee baadiyyaati Gimbii fi Buzeen ijoollummaa akkuma walitti dabarsan Gimbii Buzeen seenaa dheeraa qaba seenaa safa godha baay'ee magaalaa irratti barannee irrattis rakkannee ittis nuule tutolee keessattis jaalala guddaa kabaja guddaa har'a Oromiyaa wajjin uummata Oromoo addunyaa irratti magaalaa Gimbiiti otoo harka rukutin achitti gandi sun gandin dhaladhe iyyuu Lirsaa Sariitii jedhamti odoo isaan harka rukunne ta'eeti magaalli nan beeku ture otoo magaalli sun sin beekne Oromiyaan arras odoo magaalli sun harka naa rukutee gaafa waltajjiitti bahu hojii kana yaadni sii kennee hiriyaas dhiyaatu keessumaa hiriyaan koo Shaanqoo yookiin Kadir Bultii jedhamu jira inni ammallee jira baay'ee anaaf naaffaaf namoota gubataa turan keessa jechuudha warra akka Yoonaas Taaddasee yeroo waan hojii gumii farra eersi sana abdii borii Gimbii keessa warra hojjetaa ture hoogganaan koo sun yeroo sana kan sana geggeessu Yoonaas Taaddasee jedhama inni baay'ee sanaaf gahee guddaa taphateera gareen sun maali gareen na jabeessuudha abdii borii Gimbii abdiin boruu maali abdii borii jechuun garee gumii farra eersiiti ijaaramnee diraamaa hojjenna magaalaa keessaa tamsa'ina chaayii magaalaa jalatti inni ji'oodha kan sana promoontinaa godhu fanni godhu sana booda kara sanaan uummatatti gaafa diraamaa dhiyeesse hawwisoo Gimbiitti kana dabarse Yoonaas Taaddaseeti maaliif jennaan diraamaadha barumsa kee akkamitti baratte eessatti barumsa sadarkaa tokkoffaa iddoo baay'eetti baradhe kaamiin dhumu iddoo baay'eetti Lalisaa Sadiitti jechuun baadiyyaatti kan kutaa tokko lama baradhe Burqaacha jedhama mana barumsaa Madalamii Gimbii jedhu waasee jedhanii duraanis maqaa addaa qaba achitti amma ja'a morgasii kutaa 3 kaasee baradhe achi biiftuu Gimbiitti elementarii kaasee amma kutaa 8 baradhe achi biiftuu Gimbii sadarkaa lamaffaa jedhama moojjii moodeqii kudhaafnii fi sagalii fudhanii moo baradhe jiimmoo gadi bu'ee kompireensivii Gimbii moo dhaqee piripaaraatorii machitti moo baradhe achi na fuudhanii na ari'anii biyyaa na baasanii mataa narraa fidudha Afaarratti galee jechuudha. Afaan maal goote? Afaan Samaraa Yuunivarsiitii dhagaa. Yuunivarsiitii Samaraa baratte? Yaalii akkan tuutaan irratti gaggeeffame.
jalqaba namichi irratti barachuu danda'amu. Gaafa dura wanti jalqabamu. Inni jalqabamu kuma lamaa fi Maaliin baratte? bara 2000. Ani afaanii faranjiiti. Afaan faranjii fi literaaturii wal makisatti jira. Aartii jechuudha. Okay, si etu dhageenye barne beekama. Ittiin deebi'a kan amma ganaa yuunivarsiitii seenaa irraa. Reeffa seenaa irra bira askulii abaane. Amma yuunivarsiitii seenaa irratti. Yuunivarsiitii jira. Achi afaan faranjii baradhee. Afaan faranjiin kun egaa waan addaan isa nyaanga jallaati garuu baradhee achitti graduate godhee just I start my work 2002 I started teaching English language at academy. Kuma lama eebbifamee samaraadhaati ba'ee achitti bifa geeddaranii. Kuse barsiisaas turte jedhu kadhaa. Eka barsiisaa waggaa lamaaf walakkaan jecha mana barumsaa Adiventisti Gimbii Wallaggaa Adiventisti Akaadaamii jechuun Wallagga jalaatii Dongoroo magaalaa jedhamu aanaa isaa biyyatti argamu. Maal barsiifte? Barsiisonni achitti ramadaman barsiisaa ga'umsaa addaa qabanii barattoonni achi baratanis yeroo sana baay'ee cimoodha aadaa bultiidha fagoodha bakka garaa garaa dhufanii baratu jechuudha. Kanaaf achitti waggaa lamaaf ji'a 5 +1 +2 barsiisaa turte. 9 days kutaa sagal kutaa kudhan ati beektanii hin beeku. kutaa sagal kutaa kudhan Akkana ndaasichi. kutaa kudha tokko nama barsiisaa ture jechuudha. Tole. Sababoota aartiin qabdee keessaa. Aartii miti kan na baasee ammas aartiidha. Aartii kan adda adda baanee hin beeknu. Erga kutaa sadii. Sana duraas. Erga kutaa sadii bara 1990 bara 1990 kan lakkoofsa biyya kanaatti reediyoo Gimbii buufata raadiyoo barnoota Gimbii kan jedhamtu jirti. Kumaata lilbataa qabeedha. Namni gurra qareeti reediyoon baay'een jirtu beektaa. Himaataan reediyoo dhaggeeffannaa. Kan dhaggeeffannaa jebbi aartii jedhamtu amma jirtu miti. Hunduutti yaa'ee dhaggeeffannaa sagantaa koo torbanii walaloodhaan ana dhiisatu. Reediyoo barnoota sana. Namni maqaa kun beeka fuula koon hin beeknes magaalaa keessa gaafa hin beeku gatii buzu waan masaffaa buzaadhaan fayyaa torbiin dhagaanii walaloodhaan reediyoo isaa kumaata lilbataa jiru. Gaafa na argan isa gaafa jedhan namni baay'ee gammadaa jechuudha. Waldaa kophaa jaallatan afoola kanaan guura walitti. Tole achirraa aartiin akkamitti itti fufte? Achi yeroo sana ani barsiisummaa irraatii gara aadaa turizimii waajjira aadaa turizimii godina Wallagga Lixaa leenjisaa tiyaatiraa koo barruu ta'e gale. Leenjii waggaa kallattumaan leenjisaadha. waggaa lama leenjistoota yeroo sana takkee wajjiniin kan walitti nu fides. Takkeecha walitti dhuftani? Takkee wajjin kan walitti nu fidee jechuun wajjuma baranne. Durumaanu. Barattoonni Ijoollee magaalaa tokko. inni agriikaalcharii barachuudhaaf gara. Dhaloonni keessan iddoo tokko isin jechuudha. Fakkeenyatti an dandee ittiin mul'a magaalaa gala magaalaa jedhame as baadiyyaan karaa kanaa takkee baadiyyaan karaa isin immoo ana. Gimbii walitti isin fide. Manni barumsaa biiftuu Gimbii walitti nu fide. Sigalee ati baadiyyaa karaa kanaa dhuftaa? Ani baadiyyaa karaa kanaati. Manni barumsaatti nu fide hiriyaadha. Baay'ee wal jaalala turre achi booddee kolleejjii inni agriikaalcharii kan qonnaa baakoo galee ani immoo Samaraa Yuunivarsiitii Piripaaratorii jechuudha. Buzee fi takkeen eessatti jira? Mee itti deebina buzee fi takkeen akkama walitti tokko ta'e mee amma uummanniinis akka arra keessummaa guddaa wanni itti sugadha koomedii irratti miti. Dandeettii kee addaa walaleessaa sirbaati wallisaa arra wallisaa buzeedha wajji. Galatoomii. Mee seenaa itti deebine yeroo dhiyootti sirba tokko akka malee jaallatamaa kan jiru gaddisiisee turte maali? Sirbi sun sirba bara 2004 kan hin barreesse 2004 yeroo barsiisaa ture sana. Osoo Finfinneen dhufe. Amma aartistii raajeffataa uumamaati taateewwan addunyaa kanarraa siyaasaan amantaadhaan waa hedduu jira lakkoofteen jirtu. Taatee addunyaa kanarra jiru isaan kana gaafa laatu irraa jeffattu gaafa raajeffattu wanni sammuu keetti bu'u jira raajii yeroo sana barreessa sana booda ergasiitii utuu nama yeessu utuu cuunfuu maal jedhu baatii lamaan dura naa milkatee rabbi na gargaaree sponsors deeggarsa alaatii. Kilippii bu'aa bahin iddoo itti godhame bu'uuni beeksisa. Akka qarshii 1,700 itti baasa namni naa amanuu dhiisuu rakkina hin qabu jijjiirama fidu. Sadugaa siin jedhe kana asumaan otoo hin irraanfatin bilisummaa sultaan kan jedhamtu dhiira ta'ee dubartii nama hin beekne waggaa tokko jechuun
yeroo garaa Eessi samo'an. biyya Awustiraaliyaa jiraatti. Tole. Ani fuula beeku nama an dhiira jetti manni bisa malee abbaa isaan beeku gooftaa koo leenca kun jedha namni oromummaadhaan akkeetti yaadee nama gargaaraa ture anaan na gargaaraa turte jechuudha. Sana booddee sirba kanaaf akkas walakkaa'oon harka caalaan kanaatti immoo ijoollee isaaf darbaa jiran ijoollee dhiyoo tokko hedduutu jiran isaan keessaa warra sirba barreessuuf isaanis na gargaaran jiran maqaa isaanii biinii kan jedhamu abdii kan jedhamu akka isaan kumanneef ilaala baakee waamaan jedhama biinii jedhama abdiiwwan jedhama warra suutii jiraatan Zainuu jedhama tokko jira isaan jijjiiranii akkas qarshii kana walitti funaanii waan gudunfadheetti mana kana bulchaadha jedhu itti dabalee aartii oromootiif dabarsee laadhee ergaan isaa kan Raaji Raajo jedhu Raaji Raajo Raaji Raajo Raaji Raajo Raaji dambi raajiru nama amanuuf sammuu namaa falma kan hin arguuf kan ta'u yoomillee gurraaf qaroonti waliin galee kan jedhamuuf wanti ta'uuf yoomillee gurraaf qaroonti waliin galee. Raaji dhageeffannee walitti deebina bohaartii gaarii. Waa'ee waldaa Aksiyoona Barnootaa waliif hagam beektu. Erga hundeeffamee hojii eegalee umurii waggaa 3 caalle keessatti kuufama kaapitaala isaa birrii miliyoona 200 oliin kan ga'ate waldaan Aksiyoona Barnootaa waliif haga ammaatti magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa dameelee 12 ta'an banuun hojjettoota 450 ol mindeessuun hojiitti galchee jira. Lammiisaarraa dhalatee lammiisaatiif xiiqiin hojjechaa kan jiru waldaan keenya ilmaan keessan oolmaa daa'immanii kaasee hanga yuunivarsiitii olaanootti barnoota qulqullina qabuu fi kan sirna gadaa of keessatti hammate afaan Oromoo fi afaan Ingiliziitiin barsiisee ga'oomsuuf tattaaffii eegaleen yeroo ammaa barattoota 7,000 ol ta'an simatee barsiisuun dhaloota egeree Oromoo tarkaanfachiisan qaruurratti argama. Bara barnootaa dhufu kana keessa manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa magaalota godinaalee Oromiyaa hin qaqqabin mara keessatti banuuf qophii xumuree jira. Yeroo gabaabaa keessatti manneen barnootaa olaanoo yookaan yuunivarsiitiiwwan babal'isuutti kan seenu waldaan keenya warreen carraa bitachuu hin argatiniif aksiyoona muraasa gabaatti baasee jira. Aksiyoona kanneen baankii hojii gamtaa Oromiyaa, Oromiyaa Internaashinaal, Awaashii fi baankii daldala Itoophiyaa isinitti dhiyootti goruun bitadhaa. Warri bittanis dabaladhaa kanneen bittanii kaffaltii isinirraa barbaadamu hin xumuruun waraqaa ragaa abbummaa fudhadhaa yoo isin hin jennu. Aksiyoon isin bitachuu dandeessan maallaqaan xiqqaan 2,000 ta'ee guddaan miliyoona 5 ta'uu isin beeksifna. Waldaa Aksiyoona Barnootaa waliif. Hayyee buse Raaji Raaji ragamanne boorree dhufee jira maal jechuudha Raaji Raaji? Raaji Raaji jechuun afoolarraa fudhate jechuutti kan Raaji Raajoo Raaji Malkaayaa Raaji maaloo samii utubaa malee dhaabbatu Raaji na ajaa'ibii jechuudha si galee safuuftee jechoota aartistiin tokko akkuma tammeetti sababa qabaachuu qaba jechoota barbaadde jechuudha. Lan jechuma sana fuutee irraatiin hundi gootee fayyadaman deessa garuu sababa qabaachuu qabda. Raaji raajuu boyede Raaji Raajoo Raaji maal Raaji waajaa Raaji maal Raaji kanan Raaji samii utubaa malee dhaabbatu yaadu Raaji bishaan oofaa malee yaa'u Raaji ajaa'ibsiifachuu. Kanaaf wantoota si ajaa'iban teessisii gaafa addunyaa kana ilaaltu wantoota si raajan jiru. Kana taatee akka biyyaatti si oofidde akka Oromiyaa keessatti si oofidde akka addunyaa kanaatti si ogeessite just ani wannan as kaa'u kaa'eera. Uummanni persentii 50 beekuu danda'a bira ga'uu danda'a. Dhibbaa garuu hin kennu dhibbaa olu beekuu dandeessa garuu annatu hin kennu mirga isaa maaliif ammati sirba tokko waa'ee titiisaa waa'ee kanniisaa barreessite. Just addunyaa uumamu kun titiisi maal gooti amala titiisaa maal amala kanniisaa maal kanniisi biisii hojjetti titiisi tokko ummat dhaabote kanaachi immoo waa'ee leencaaf waa'ee waan tokko barreessite wal bira qabdeedhaan uumama addunyaa kanaa gaajeffa waa'ee qocaaf waa'ee illeettii barreessite akkamitti isheen sun akkamitti isheen kun maal barreessitu sanarratti yeroo barreessitu ati waa'ee addee barreessite waan kaateef qabda. Kun generally addunyaa warra addunyaa literature. Kanaafuu nama hiikkasaa barbaadda. Hin beeka garuu beekanis jechuudha. Dhibbaa garuu abaloon lafa jiru. Sirba kana eessatti waraabde?
استوديو تبارك بتشون أنا أوديو كنا وجدتي تبارك جرما بليس استوديو 251 روباي ميديا سوشيال ميديا رتي بتجيني وجينا فيديو كنا ورا بي إلياس كبريو إنجمي كان جرما إني nama kamera baik cuma lah kalau ini sebenarnya denda untuk makanan uji oromot kan ini kan uji juga ada dawati debi gara-gara sadar kan uji kakaknya bisa barisnya negara kan teri mamu tujuh san baik negara tiap pada kan ini cerita termata undang-undang negara tiap pada saya semua ada Shashaman ni tiga director bekas jadi aja muka dah director yang tinggal lah tu director nanti malif officer pak officer director juga selfie orang tu selfie aja mobile lah kita tu orang tu office ke direct juga nyari kasih tahu kawan mereka ambil kasih tahu kawan location kan mana juga kau deh ani finance masati nanti duka kau balik balik Elias Shashaman mana Shashaman ni orang macam kota Meroba ini kan warna kan apa jadi mana jual apa nama mereka pasal bagi sana kan ni artikel sana orang kasudah warna sana mal greasy cuma nulis warna mulut aku. Anamma warna ani berbalik cikgu tu Antoni ani fracture dah ucap kan fracture ada je. Garu regi ko sebab ko kana bari jadi gaba di biru kita. Tom jana mabete. Tom pun warna cergi kan Shashaman ni tidak karegi cuma rati background ni kan ni ke. Akas warna bertinta ko abate go tu jadi bicara warna bertujuan. Arsi terlihat gaba sebab Tom sana awak jadi dua bertingkat abate kas go tu. Wari farajoni Jamaica ada pada cerita mora sana kaya cerita. Aci wara abi Finfinni ada tidur nano syaratan kesa. Mani akat tirun dasar pun berbaju semua. Dubati klip manu konversi supaya kati nafat ya kan. Me gara-gara aja. Kita kasih kabar ada buzen, bersisa, komedi, walisa, mali ogumang. Ani peru gor. La, Yeron bersisa tu ni. Bersisa ndron tu. Oh, bersisa kuantur. Wansa jauh kredit hidup bersisa. Torbali kredit sodomi sedikit. Agak kredit sodomi sedikit. Cuma jadam ni dari guyati, bukanlah kenapa beri ke itu dari sana nanggal Inggris komedi wanti. Kita sekali aku kuliah maga bersih. Bukanlah aku sodomi sedikit. Cuma repeti dari kata kredit yang makan bersih macam mana. Hata uti gal-gala kan kita kalau di tengah kopa, kan kita kalau di tengah kopa, saat itu abode, akan saja abode, garwal lutin, gar komedi beristan, komedi kan beris, amat dia sedih sekali. Dia bersisa buat. Ela, gal-gala saat itu mati, akan dia jati, preparasi wanjir amujura, wambur bersih itu kopa ukabda, beratan secara lu bersih uf, gak bisa gak apa terkabasi, wambur bersih dia tu beru ukabda. Sana itu kompoit. Itu kompoita. Karena kita kasih bersih sabor. Itu referensi gara-gara ini kita sangat kata bunta. Sabor kita bersih semua cufte. Gara kan arti tiban tahu cufte. Gaf semua wujud tu. Karena muda guya di bata guya sampai tikap sampai kuda. Quando fandini di sisa. Risa kan jadi magara imbiti kan bega muncul hati-hati robai orang memberi duta di satu. Quando pun jalan demi anak tu bisa. Aku sunjuk kau berada kau jujur tu nawamani dia sampai. Aku susah kesem mana? Lagi nanti. Ani yeros anaga. Anak tu lepas tu era mesin sasi. Aci kita gudde deh. Akan nanti jadi tiba ul gudde deh. Susah awal disana mau komedi. Weli sadas. Komedian es. Barisa wallo fiye lo tis. Untung wujud. Serbutan nama serbutan aja iba barisa jerta. Sirban barakana barresin biku amma la kosan biku garu mo wanna di biku kabiyatu sirba barresu miti wani cima nama kami fallade sirbe wala kana ci birisi ka fallete ojige kan osi wajir fakata anasi ka falla ojige kan gati wajir fakata bita tokoto ga bara imba ojici wani sagale ga garu na mobayif kan najir nama hiddu da fallade jolle ala jiral jolle ka yoro bayi tamma daga ajra wala laysa tawke namni bayi ne busir rafu dal ne ukaju aga rambe kam tu garato me amara ni dominant bi kana njimbe wala mi comedy dan anisi tuni ga antonon be ga jetena mata da temiti promotion etra to prato juchun ndo gujin ke suka ojin sutumo na chadi me yero yo tisibata ko sibaresen saka nasra kursu sabuda sibaresen sabuda anke ay nasra bayna jari sabuda nasra kursu min akat jaru tu akka ani barbari tna silbite narayu barekte
Sanaan dura sirboota faranjoota irratti waan fakkeenya gaafa fudhattu gaafa ammayyaa fakkeenya fudhattu just as international you think as international. Maal jechuun globally. Ika. Akka addunyaadha waa'ee sirba ammayyaa gaafa hojjettu ammayyaa jechuun kan addunyaati. Biyya takka sababa koofii miti koofii. Yaa maanni amma afroobii amma reegee hojjetame. Reega kana gaafa hojjettu mallayyoo kiyya kan Oromooti. Kan uffadhu jechuudha. Wannan ne kan godhachaa jiru sun garuu shubbizni sun garuu reegeedha international. Kan Nasraa akkamiin waliin dhuftan akkamiin barreessu? Nasraa wajjin onlaayinii wal beekna. Onlaayinii jechuun bilbilaan feesbuukaanis yeroo seenaa addunyaan ollaadha. Addunyaa wal keessa wal ta'e ta'umaa Tiraamp. Ganda tokko taatee jirtu. Ohuma cukup apa yang ada di sana? Kenapa? Berisi? Betul mereka putih. Hal itu mana? Jurum bijo ambara juru akan nujian kanan. Akan mestinya ada yang kanan. Jurum bakat tumara roro. Mesir pasun naji itu ni apa? Safoda kekuni hoda namonda. Nagaga bacu karga diri tu baruda. Onnen tokko mamale unda diriirsu nabjuudha maachuudha safuudha kee kuni oda nama hunda nagaa gaafachuudha kan diriirtu kun akka malee onnee miti kan diriiraa oolu kanaaf seenichi kan irratti barreessine nama manaa qabu tokko bakkeedhaan mukaan biraa jee akkuma ati sirba mandiirra godhaa turte san maaliin godha maaliin godha ishee naannoon doo kan naan jedhe kijibdee museera jedhe maaliin kijibde isheen kijibde maal goote Odo sirba odo dah. Nayara dan harus dan. Kurbata pajira kasih gitu, lekat deh. Situ orang masih bersih. Bersih. Ayah sebenarnya dasar kursum, apa reti wadid devina. Ayah serba buze dan baraya kan dasar kursum. Mitra akka gammadan abdin kaba buze hele. Akka ajaib barisa tadi kita bar. Tentu baik. Cuma saya mesti kena jalan itu juga. Ay duga Barreessu dura ajaa'ibsiifaa gurguddoo jiran. Amma barreeffama bareedotti hiriyaan kootu kataan lataan kana ifaa jechuun argaa jirta. Isaan waloodhaan kan deemaa jiran. Deebi'ee namoota ciccimoo kan biraan immoo warra akka keekiyyaa balaadhaaf walaloo isaan barreessan. Deebi'ee ammas sindishaa mul'ataan fa'aa kun waa isaan barreessan. Warra ati dinqisiifattu ijoollee amma dhufaa jirtu. Warra turkeessaa sirbaan du'aalam dhiyeenyaa kana kan barreessan Durumaan iyyuu akka yoosan ajaa'ib yoosan thank you. Ijoollee ciccimtuu. Laala kan bitaa barreeffamatu hundi barreeffama miti yaalaa walaloo maachuun gadhiifama naa godhaati an beekumsaan barreessitti nu barbaade malee waan biraa miti. Walaloo ta'uudhaaf walaloo afaan Oromootiin naan rakkisa Ingiliffaan hin beeku. Poem and verse kan jedhamu jira poetry jechuudha. Falaasama kan qabu. Falaasama yaada kee falaasama gootetti nuti gootu. Deebi'ee sirba arruma jedhee arrabu. Fakkeenyaaf borii aduudhaamaa sa'aatii 6 kaasee moo sa'aatii meeqa kaasee jedhamee ture. Galgala kana waa'ee aduudhaamuu kana naa barreessan jedhu jiraachuu danda'a. Inni darbee baramu. Odoonni sirba sana istuudiyoo galchin wanti sun darbeera hojicha chumatti badee darbaa. Wanni kun barbaachisummaan akka ittiin haala yeroo irratti ammoo seenuma sana hojjetan kun barbaachisummaa qaba. Dirqama. Haala waan qabatamaa yeroo san jiru. Waan sanarratti dirqama furmaata amma dhibeen tokko ni dhufa. Rooroo ulfaataan tokko darbee daangaa darbe jira. Sanarratti yeroo barreessitu fakkeenyaaf sirba caalaa bultumee kan yeroo maaster pilaanii sana yaaddu. Yeroo sana hojjetate. Maarree tariitii jechuudha. Kun egaa yeroo sanatti humna mootora cimaa sirbatti qaxafanii bal'aa. Sii galee sirba koo harka jedhu ilaali. Yeroo sana barbaachisaa. Deebi'ee munaannee immoo haalli yeroo sana naannessee fidu jira sirbi sun kan fudhatamu jira. Sirboota Alii Birraa moo fudhadhu. Rabbi moo nooma kan jedhu laala. Yoomuu ifoo haa ta'u. Barnoota kan jedhu laala. Deebi'ee sirboota wanti dhaan barraan waraabuna irraa bu'ee qeerrasi narraan bahu sirbaa adamaruun. Amma kun falaasama hundaa. Kuni poem kan jennu sana. Cabsii dhooha isaa baafadhu dhoha jedhan sana. Eenyu waraabee? Eenyu qeerrasi? Karkarroon inni waan jedheera at that time yeroo sana yaadattu nuti bananiikaati so akkasiin diroo deemudha sirboota kana namoota barreessan ajaa'ibsiifadhaa kan koomitii adii namoota barreessan baay'ee ajaa'ibsiifadha namoota ciccimaadha nu yaadachiifte namoota ciccimoo ammoo warra barreessan ciccimoo nu yaadachiifte kan biraa waan hin si haasoo barbaadu
hedduu loltummaa takka haati hojjetaa jirtu jira kanamu beeyni. Hordoftoota guddaa qabda Facebook YouTube irratti ijoollee warra Facebook turni warra Facebook banatu warra YouTube banatu hunda beeksisaa jirti. Ijoollee amma YouTube keenyarraa jalqabdee kan beeksisasi namoota hedduu akkasii gargaaraa jirti. Maali loltummaa kana namni akka hojjetaa jirtu si beekaa? Kuni kennaan uumama beektaa namni waa irraa gammadu qaba. Sigalee namni waa irraa gammadu qaba kan isin jedhu namni amala garaa qaba. Jechuun yoo nama YouTube kee si wajjiniin baay'ee jechuun hojjetaa ture baay'ee bahee si beeksisan ture. Yoo ati guddatte buzeedhaaf yoo xinnaate hin xinnaanne yoo malee guddattee as geessee jira. Asiin dhageenaan ana as TV itti na biddee amma zeeyitee jiru. Irraa kana. Too gaafas mugarraa waan ta'e kun hin jiru jechuudha. Ana entertainment kan jedhamu jira. Amma draamaa guddaadha kan dhiyeessaa jiranii. Garuu dhaqnee qaamaan teenyee interview taanee walii takkee wajjin interview wal goone sanaan booda sanammoo deebii promote godhee hanga laayikii hanga sheerii 20 akkas deemee thank you gaafa naan jedhu gammachuun kudachaa. Naaf galma geera galatoom gaafa naan jedhu sorry abbaan konkolaataa kee. Si gammachiisa nama. Mental satisfaction is greater than money, you know. Ati waan maallaqa gurguddaa qabaachuu miti. Gammachuun sammuudhaa gaarii qabeeta. YouTube ni kee guddatee jechuun sumunii takka busee irraa jirtu. Kan faranjiin dhalaa oolanii maddaan kan har'a sirba haaraa bahe Itoophiyaa dhawaa jiranii sirba afaan kan banii dhalaa oolanii kan keenyaalee wanti tiratu jiru. Koolaatti tiratu jiru. Akkuma kana waan tana laaltu waan ta'e. Yaada ka'umsumarraa garuu guddachuun dirqama. Uummanni keenya guddachuun dirqama. YouTube isaanii guddachuun dirqama. Anaaf si qofaa miti. Kan daawwatu hunduu. Anaan kan konaaf guddisamu yookiin peejiin koo guddatoo xinnaatuudhaan asirraatti waa buufadheeti miti. Poostii tokkotti nama beeksisee kaardii hin guddisee beeku. Siinaan guyyaa tokko si gaafa nana dibbitii. Kanaaf tokkee entertainment. yaada isaa dhugumatti ka'umsarraa jalqabee nu cina jirta. Akkasumatti gaafa YouTube'n irra cufanillee kan duula guddaa nu godhaa ture tokkosee gamanuma gara kana fayyadamee galatoomni isin gabbisee nu qofa miti warra biraa baay'ee gargaaraa jirta gara YouTube'ti. Mee gara YouTube keetiitii fi ammas peejii kana guddifachuu qaba. Maaliif fayyadamtee nama hordoftoota guddaa kana qabaachuu dandeessa? Ani waan mu fayyadamu tokko qabu ani uumama koo dhabeetaa jechuun ani amma kaameeraa barbaacha kaameeraa barbaacha uummatatti bahuudhaaf kaameeraa barbaacha ganaaf muuziksii barbaacha hin jiru. Dhugaa kun hanqina qotuu danda'a. Garuu waanuma keessa koo jiru nama bohaarsuudhaaf godhu wanni fakkeessu hin jiru fakkeessaa meeqa. Jechuun waan akka sammuu keenya sammuu kiyyan gammachiisu baasii galee yeroo amma fakkiyaaf waan baay'ee haasa'u jirra waan ta'eef intalli gaba furdoo gabaabduu furdoo furdoo gabaabduu gurraattisu nan argadhe waggaa sadii booddee amma sirba kana hojjetaa jirra qindeessaa yaalaa waan namni istuudiyoo hojjetaa jirra kiliippinaa godhaa qoy na dhaggeeffadhu amma sana yuutuuba koosaa haaraa kanatti fiduudhaaf ganaa qulqullina isaa eegaa jirra aga sanatti haaraan baleessa sababa qabanii ka duraa ilaa baay'ee nama qoysu wanti wallaalee jira jalqaba namni nagargaaree naafane riyaatii Oromiyaa United jedhamu ture biyya alaa ture inni iimoodhaan naa bilbilee otuu kanalletti naa jedhu ingiliffaa galti xinnoo xinnoo dubbisa waan ta'eef keessuma deemee montaajii godhee qarshii naa lakkaa'u jalqabeetti. Qarshii anaaf qofa lama taaniiti kan jalqabne walii wajjiniin tochiidhaan akka barbaadetti fayyadamuudhaaf mooraalii si barbaadame. Mooraalii dabda. Garuu manni waan tokko hin jenne uummata Oromoo galatoomaa dhugaa rabbii waggaa kuma jiraadha. Hamtuun isin argeessa addunyaarra dhugaa rabbiin isaan gaarii hojjedhes isaan dhaabadhee wanti jedhee makumatti dhaabadhee akka jedhee taphadhee ergees naa daawwatan ishee godhanii baatii lama gidduutti kuma meeqachaan beektaa kuma 20 wayii gadhe. Inni dura. Sana booddee boosaa adrees laayin waan laayin tu laayin annan beekan seebiitaa baay'ee isaan darbee. Waggaa tokko waggaa lama tuu maallaqa tokko lakkaayin namni akkumatti bilaasha laalaa ture. Sana booddee erganii gara yuunivarsaal intila dhufee isaan naa sirreessanii poostaa haala sirrii naa guutanii yuunivarsaal keenyallee isaan bulchaa jira.
يا كاسمي سنة درنت مريد دكات ما أنا نسرائيل برضه يوتيوب هو نسرائيل دكات سيدو تلاقي جبتي أنا يونيفرسال ماركتينج يونيفرسال ماركتينج كده إنسان نازريسني كنا بودي مالك أنا على كوبت كان قتي كاربي ونا نجني كجرك ولا كاتر فرندي لما تكنا لكاوف كان الرجل سنة يوتيوبر كان جلو سنة كبيه سنة وما تاب يسني أما تكيو جنين فورمالي بقى وانا كان أجريمنتي أدام مؤمنة أكا إتدينوف يانا expire ديكو إيرا AdSense account كمان لك verify تيجرا يوتيوب تشينسو قالوا ما لك account نندو أنا ما أرجع كبرا new YouTube is needed new AdSense account is needed link ولا تبقى تقطع معنا كلام أما حرام بنتيجو حرام بنيجو لا ما جا ما كان مالجا BMM أورو جدا BMM أورو ما يجوز بزيكس مالتي ميديا كان رومو تكي جدي كان رومو تماس كابينيو رومو تي يعني تما بروموشن يو جدا نما كارتين بروموت فيديوز إتجرات كل جرين بزهني no need to depend to others no أما كترام ديكا فواجر مو تما كيسو جتو إنه جتنا تشوكون تاني جت ما لك نسيك فلامو في جبهتي يوتيوبي كنا وجي غاري وجي ما تغمچيس وجي وانتي رت وجنان ومن فيدا ماتا سيغدي ويلستو تبي على كان تكو تكو نكيلا تك ميليان كان كباليس اما امه اورومو ربي بغلدو ملي كيسغلي ويلستو ني كان صار تيجي بچارن كونغاري دا سي بي سي ميدانكا اتي مو واحد دوجرا سيغدي ورفاين نوانتي دكا بودچو غبا كيسغلنا الدنيا كان فنا وجي الدنيا دور قومي ومن اورومو دا كان بيكي كوكيت كوكيت شو أو بيسيرا داودا كوكيت انترتينمنت يوتيوب دامي يسمو سبسكرايب يقولون لا كليك يا تبغى قولني وين كهارا من جرتوا قالتوا مي شير قولوا وني تما نجيك قالتوا لوكا نجولي تقول كهارا جرت خيساو كهارا يوتيوب يتنا كم أنت أرتستون ندونا ما خسارة رجع يفتشر وإنه كنتي مبابا تيمو بابا لا فاتي زاني وفي أرجع نفيدا خنافو مية مصر بخير مدن عافية Gasir bonni amma kan dia nyas kan duranis jira kan jarkaba odo zrani kan biya kana ondi untuk kontain dulu halake nyalalte akawanu jalte dukananda hate anguma tarranu mite si debina no fisguyanga favorite halake nyalalte akawanu jalte dukananda hate anguma tarranu mite si debina no fisguyanga favorite tajudina هيا سرب بزرع كم مدينة تكمل بزرع ما نستاهل هارين والفاجر ده سربك الدنيا تولي أما يا بنتي بزرع ما رأيت أكبر ما نسرع إبن يروم ما كنا وكوش استوديو في أكزمس تبارك بلاي استوديو كنا ولا بجلو جنسنا وجين DBA ميكي أوتا استوديو كان جنا مجراسي سام سبونسر برودوسر غورين وجه تاجراني سربوتا كان ولد تكابياني مو انت لغراتي انت ذكر جزاء استمينا مين تلغرات تكون أقدر سكتي انت لسنا وجازا دي لا سربسنا جالي لا جاي بس كابي سربسنا وجازا دي بريسيتان استوديو دا كان تكتي عند دينكي ساده بلا دا كان ناتمورينا بولا موسيقى اسنا وجو كبرت غارو انترنت برباچو وجازا دي جوريتي نادر قد كاونا انفتي برا يوتي اجايب مصر بس رنگا बहुत को सके लेदाजी अंदर सीधे तो तरफतो जालते बजाना जे बस मालो या बिया फला नादा जालती नबेन को बासवा जालला मिदान बिशान कबे कुजाला लमो बुसान कबे انت لبردتي قبابلو قراتي يوديكات كيلو دبابا الفاتو سني سنو همتين دواتي سيجالي دوغاتي قبابدتي كو يفردو قراتي نندي دين سيجالاتي بكي نماتي سكانا چما سوال جتي قابت اكيب يجانا خطو كرغانا سنار بيتي مالدسي انت مريد سبخو يروديوتي جنة يا يروديوتي يوا چون اما وانتو تنان كسان تچو تكفى بروديوس كوتشولا وني وانتوني جرادي مالك لا كلار بريدا سا مال بريدا سا لوكيشن هيد تو تيم دو بچور بادا اما جر كمني تومريتي لوكيشن ني نا تكون نافت
Location jechuun location Waraabbisaa bittee. Waraabbitu murreeti. Amma fudhadheen dhufan ture garuu utuun hojjetamee gadi hin bahin ture gadi hin baasu. Waan bareedu uummata kiyyaa. Silaalee osuma silaalu maafan see wallaalee. Kunis sirba dhiyootee kan yeroo dhiyootti. garuu koomedii irraa akkami gara sirbaatti irraa waan Koomediis naa kenni maaloo kan jiru sirba bara naa kenni maaloo hiyyeessas barnii qabdi jedha randeebiyaa. Naa kenni maaloo hiyyeessas barnii qabdi jaalaloo maaf narraa babbaqatta yaantaloo sitti baju waan keessi goona yaaddu naa kenni maaloo yeroo gabaabdu maaloo naa kenni chatirbitta yeroo naa kenni. Give me a time, so I can talk with you, yes. Comedies are one of the bunju. Garu, kitaba, nami, filmi kesa, garu. Mille to kon, mukara bacala yaban nanda, muka dinda. Saya pun nama kisah. Comedy vi, sirba, akasumos waralo belo, baris surakana kau nama kisah. Garu waralo nama itu. Drama. Waralo nama itu karena cerita. Itu mau waralo ke bek macam cerita. Amakan sirba tu kan seraya ini cu. Sirba. Ni amma. Karena mau waralo baris itu kita. Karena mau kutu arti karena kesi dulu tu kan. Wadi kan itu gara drama cina tu gara waralo gara musik itu. Arti orang marfakat ya. Gara drama itu gara undati. Seduga orang bani. Arti noromo. Beta. Malti bisa marifan rukumiran ni. Inu majiraachu dandaata dhiibbaan jechuudha. Afaan Oromootiin aarsaa guddaa kafalanii garuu sababuma afaan Oromoo ta'eef jecha duubatti harkifamuun ikoonomiidhaan dhiibbaa jira. Ispoonsarsii gochuu irratti Finfinnee kana keessatti namoota namoota garaa garaa istimaar kan istimaan jiru. Aartiin Oromoo garuu sanuma keessa darbee cabseeti dhiibbatee deemu. Har'a chaalenji maanni ri'aakshinii kan gochaa jiran Afrikaanota faranjoota alaati. Sigalee kan ijoollee as dhufaranii. Warri jara deemaa jirru immoo ijoolleen jalaan dhufaa jirtu immoo isaanii fakkeenya godhachuu qaban. Baay'ee milkaa'uudhaaf namni tokko aartiidhaanis sirbaanis haa ta'u diraamaa fiilmiidhaas haa ta'u kana milkeessuudhaaf dirqama warra milkaa'an hordofuu qabu daandii isaan ittiin deeman sana. Daandii isaan ittiin deemuu jechuun immoo dirqama museen kan uffatee waan sirbeef kan uffatee akkuma sirbe sanaatti miti. But the challenge isaan keessa darbanii achi ga'an ilaalanii namoota hojjetan karaa duwwaa deeman aartiin Oromoo karaa ogbarruu karaa fiilmii ajaa'ibatti deemaa jiran illee. Fakkeenyaaf egeree koomeedii tokko argaa ta'uuti kan baay'ee ajaa'ibsiifannaa guddaa irraa qabu egeree koomeedii yeroo yuutuubaan yeroo adda deemaa jiran deebi'ee akkuma ammas hin jedhe anaan nama sistemaa ture aanaa tarteementii keetillee akka jedhe ibsuu danda'u yeroo gabaabaa gidduuttidha kanatti injifannoo galmeesti sana ajaa'ibsiifadhatu nu barbaada sumaan. Chaalenjii keessa darbee fakkaachuu barbaada. Kanaaf aartiin Oromoo walii galatti haala gaariin deemaa jira. Dhiibbaan jiraatu dhiibbaan sin dhaabu. Dhiibbaan si dhaabnaan dhiibbaan biraan immoo dhufee cikaan lafatti dhaabeeti miila keettidha waan ta'eef dhaabachuu qabu. You have to move forward. Kanaafuu deemaa jirre hajii sirba tokko mee maqaa eeyyuu sirba bareedaa. Sirba takkinaa firaa. Takkee nama yeroo sirboota kan jalqabaa ana barreessa amma niyyuu nama barreessaa jira. Dhugaadha namoota hedduu barreessaa. Abbaa haaluma ofertu kana sii barreessa. Seenaa jaalala dhugaa kan nama sadii tokko kan kooti. Tokko hiriyaa kan du'e jira. Waliin jaallattan. Ai amma takkee miti. Tokko kan du'e jira beektaa kan hin barreessiif sirbicha jalqaba isaa jechuudha. Narraa boqotee nama rabbi kan jannataa kun nama jaallata kun jiru waan ta'eef tokko immoo yuunivarsiitiidha. Sana booddee takkeen immoo sirba kana naa jaallatee sagalee takkeen immoo baay'ee jaallatu waan ta'eef sirba kana lalaadhee fi narra bareechuu jedhee bareechi qillaa jechuun jilaleessuu irratti godhee maali badiin kun abbaa manaa fi haadha manaa 999,125 warra taraasira. Mee lakkoofsa kana irra deemu. Nanuu jira. Hayyee busi namoo sirba ajaa'ibaati. Yeroo tokko dhiyeenya kana viidiyoo tokko irra maaliin arge gaafa OBS laga xaafottisa waggaa meeqaffaa isaa kan qabasu. Maarree koosii kan nu beeku tasfuutu. Kamiin? OBS waggaa meeqaffaa isaa kan qabasu. Waggaa shanaffaa kan kabaji OBS. Kan wali akkasii bita kan irratti. Laga xaafoo miti simatti. Hedduu hojjenne kan yaaddu komeedii isteejii wanti isteejii irratti bara isteejii irratti. Achumatti dhuma. Buzee keenya amma maaliin jechuun barbaade yeroo hedduu suuqii oluun booruudha. Meegaaf tokko waggaa tokko moo kana bira. Laaqana waliin. Ani garuu suuqii oluun barbaada. Laaqanni kee muuzii lama murtee namatti nyaachisa. Laaqana muuzii
Jere kenya muzio ni mukata jere tanya cha kunde de mango jante kunde de tu kalau itu kula ni bisa lagara ina beraka alagi ko to na kaka daga sana lagara na nyachi ni ana masumanu shi macho fi bas lagara walinya ne buse arkane digada lagara mai sinya yomu ya da be matron matron lagara ni so ni ake mango ani mango ini mentinya na cire tinya ani kala me nyata garu fi minne gar pane gadega anyata pranya njadu la ini lin tan nali galle gap ko am bideni bar bitan bideni bar ya bola sa chap sa ya kurti nyada kaparanji wanta kapasta wanta kabara muku gubatu nani kana kana peru beda wara gede azim kudra mudura paketti nyanna maleno taketti mulakana tena ya chiptezi nya teolere nyanne gafani nakaka damas muzi bakalamu ni daga le sitte nande mi se manis gal laga dafar na muzi sa dibitetan pestali kesa kay gade laga le jate ke finanje na branya muzi no nyate ana bakada jirenya ke mundi bowara buze ken namne mundi amasra bowara e ko kasi wojo atoma to sudwars mataje ade ana kana warsu dugara tun naman na warsa naman na warsa tun ani youtuber rati amma no jira wende wifi jan kuma bashani kire pachoti kira wifi na internet rati ojina mota jolli kenya daga online ilan download ko desa hatani ke dibatan sultani hatu da bilaga baba zabina maratu tun amma kiyam youtube di facura na meto ko mal ko da reuse kanjera mo jura kan radictive yede mo sun sera mata sera mata sa na sakana youtube ko bmm morora tana ikata number 6 kamrani mo isa naga machisa namala la non kana asas ju amma anata ay arajur la kana nyane kan ko ambran ne kan mo watu na jala bare jira yo ka wante te jira na aranjira tay malo nako balci si mesi jere si bare sto jirenya ke khabara haysa ay wa jitu wat bitu sigala narto si asa urut mo eti gamadar mo urut namni gamadar uron daw na gamada as a chance mo no wan to ko ko chuna male kana gamachi so sigi kana gamachi so mata moti kana gamachi so fanya to da kana gamachi so akasi amma jirret bod se bada ko sna verda me woni da amsa chu barbatu na mo ni gada to fa chu barbatu wayo jirate woni so anen sin kasin wonna fe su yo jirate eres na mo tan garate fa chu barbadu lugara jamalu sin sama studio baye an senaget wana ni rafa chu kamne oji cimana oji rakata to youtube ko romban aku man muca sa ala juru Oromia United youtube je dum mucula inni ala tayler gala makan ka bari ifo dana ko di ba Oromia United walbe nan dale amma daga garga na laftu sabam bon studio jamal sin nama tun danditi akala gadati akasumas zakir abdallah fa kun ana nama arraka na tayakam laduf na duba na mutalabatan ji sana mutul kutula kasumas Dave Dawita desejun uji budar kan uji jadre wala magala warra de geru de martins warra de gertanis warra de geru la fi hetuni wanti ko chartaris hundi kesan de gersi ya de kesan da de gersa mala ka chala de dabne kenya lutima chimina kenya chimina kenya lo chimina kan do fayu de kenya be kuda youtube ke subscribe kuda one subscribe mo buta ngatuma adat special thanks politiko ani otoni bekin serbako amma rajiraju da sponsora ergasis na wajina battu nama fulan beni sinjedera garu oromum ti kesa jiru finne la te guddate afan oromo aban oromo sabonu ma barsise bilisu ma sultana damin amma sirre de betan baka jittu timati ke jolle ke daga ba jira buze ke daga isi kofam namutu sitina da bacun dirkama duga na mazaati da mi afur arti oromoti ufkanne jolle youtube hara banatan guddisa base sa juru to ko rabade sori sa de mi oda electronics tin rabade oda na gut te gutte ba oda electronics te gutte rabade imara ba rishi sori oda electronics ni sponsor ko deru gara gratis one by na gratis by the way mobile to na ma yoro no one to drive sidi garo na ko sa fasil na ko daje echun meshal electronics gara gara page ko tna page ko media muze sporsa followers kuma di babitani we kakabu fi like kuma sa detami sa di baja we kakabu
isaan kana irratti adminii kee kana fayyadu Tolee busee keenya. galatoomaa kana caalaa isaan isin dheebessuu anis beeleera muuzii keenya moo yaanna kayne Ayyee galatoomii yeroo dhiyootti hojiilee haaraan deebinee akka walitti dhufnu abdiin qaba busee keenya waamicha kiyya kabajjee hagaa isin dhufu hedduun gammade. ana garti baay'ee gammade nagaatti gaa Ayyee galatoomii. nagaatti hundi keessanuu namni dhufa deebi'ee albima koo wajjin